jiraat dhufanii mana ijoolleetii yaajjeessanii barbaaddaa namatti erganii daa'imti marzii akka nyaachisiisan barbaadamu maal barbaadden mindinoo misfaliguut dirqama Dubaay keessa jiraadha jechuun ajandaa Dubaay hunda keessa seenuu qaba jecha akkanaa sirraa dheegonaa rafaate bakka sii qabuun beeytu waan ta'eef kanaaf an arrabsoollee nama arrabsa jechan taalellee dura waggaa lamaa sadii biyya kana dhufnee shintibeetii dhiqinee sadarkaa kana geenne yoo isin Dubaay guutuun hattuu dhattanillee obsinee ofii gaccadhisnee dhiyeesse amma immoo badii namaatiin nullee wali qabdanii yoo nu rashattan taate anamma gadaan mana Oromooti yoo gosaallee nama Arsiiti haa guddatu jedhee beeksisiif jedhee sittillee fide aslittillee fide isinillee nama Oromooti yoo gandaallee nama Arsiiti birri inni kennu kana yoo fayyadamtan nama kiyya isinitti haa ooltu jedhee isinif fide ana shuu zambii an badiidhaan qabu maalinni cubbuun kiyya eessa bira isaa nama waliin jirru biyya tokko keessa waliin jirra waliin nyaanna waliin dhugna kayri hojjete sharri hojjete hojii isaatiif rabbi isa gaafata nasriidhaa miti qabriin nama maraatu garagara hojii nama hundaatiifuu hojii kiyyaa miti hojii haadha manaa tiyyaatiin hojii ilmoo tiyyaatiif an ittiin gaafatamu waan ofii kiyyaa hojjedheef seellee rabbillee na gaafata kaleessa gaafa wali isin fide dhuga anatu wali isin fide maaliif innillee nama kenna haa guddatu manni isaa haa beekamuufi isintu dhageettii qaba isintu fooloo qaba isintu laayivii irra ganama galgala oola yoo isin beeksisaniif dhuga qabeenyi isaa kun ni beekamaaf namni biyya garagaraa irraa dhufu dhufee irraa nyaatee dhugee irraa fayyadamu hin guddata yoo guddate nama Oromooti keessaanillee nama Arsiiti haa fayyadamu jedheeti dhuga eeyyan isinif fidee jira sittillee fidee jira maaliif si jaaladha si kabajja biyya baqaa keessa jirta obboleettii tiyya 500 yoo sitti oole ana na gammachiisa yoo aslitti oole na gammachiisa isinif fidee nyaadhaa jechuun kiyya hardha anallee sadarkaa hattuutitti sadarkaa warra maaliititti miidiyaa irra fiddaniitiin maqaa kiyya na arrabsita yoo taate birrii tan teekino anasii kafalaa dhafaate an obbolummaan kiyyaaf kan keetu baduur warabbal ka'abaanatu sii kafala birrii 500 mi 500 kan kee akkaawuntii na ergisa 24 keessatti galchee risiitii sii erga garuu ana rabbiin sodaadha an Dubaay kana fide hireetiyya waggaa 6-7 shintibeetii dhiqaa ture birrii 800 achi ka'ee hawaalaa birrii 20 guuratuudhaaf raas alkeemaa fujeeraa lafa kiiloomeetira 20-30 konkolaataadhaan aduu gubaa isin argitan digrii 40 kana keessa deemee dalagadhee ofillee jiraachisaa ijoollee tiyyallee guddifataa ture of bira darbee miskiina qarqaaraa ture namni birrii takkanarraa qaboo jiraate rabbiin marziinatti haa godhu duniyaan haa godhin yookaan ammoo keessattuu namni akka kan kee jaaladhuuf kabaju bootaa qabuuf ruuhii siin qabu anni beeyta namni akka kan keetiillee gadi ba'ee hattuota Dubaay maalii hattoota Dubaay kalalaa hattoota Dubaay yoo jette gadi baatee boru Dubaay akka ati kaayiroo teettaa turtu kanaa miti Dubaay keessa taa'ee waa'ee namaa yoo haasee seeraanillee na gaafatuu danda'a fiigalee nama tokkicha Ramadaan bira jira hiriyaa kiyya suuraa Ramadaanii maxxansee Ramadaanii kun birrii dhalaa nyaatee yoo maxxanse suuraa kanaaf viidiyoo kanaan waggaa 4 haga 5 na hiisisuu danda'a dirhama 5,000 adabsiisuu danda'a seera Dubaay an daa'imman tiyyallaa guddifadhu bakka Dubaay jira dhugaa Dubaay kana fide hiree kiyya dalagatu dhufe uf jijjiiree jira haadhaaf abbaa kiyya jijjiiree jira maatii kiyya jijjiiree jira dhugaa garuu hattuudhaa miti haqa namaallee nyaadhee hin beeku namni illee na himatee illee hin beeku si galee yoo garuu namni osoo nama biraa ta'e haa ta'u osoo an asliin amma afaan nagaa keessa ansi waliin haasee laayivii irra dhufee si arrabsa amma si waliin kolfee boodas duuba garagalee si nyaata an ammallee isaa bareechee beeka si galee maal akka na godhe aslii fi mubaarak reedii warroonni yuutuubaraa kun hagam suuraa kiyyaa suuraa haadha manaa kiyyaa waan meeqa kanarra hojjetan hin beekaa waggaa meeqa si galee osoo beeku kolfee waliin jiraadha ijoollee tan irra dabarfadhee dheengaddallee itti fide dheengaddallee aslii waggaa 5 arrabse miidiyaa kanarratti guyyaa takka nama kana bayee arrabsuu wallaalle hagam akka nama arrabsuu danda'ullee agartee jirta gaafa gabbayee dubbadhe tari arrabni kiyya keessanii ol ta'uu danda'a garuu namni akka kan kee bootaa qabaniif illee dhuftee anaan reefu maalii hattoota Dubaay kalalaa hattoota Dubaay biyya tokko keessa waliin jiraadha dhufanii mana ijoolleetii yaajjeessanii barbaaddaa namatti erganii daa'imti marzii akka nyaachisiisan barbaadamu maal barbaadden mindinoo misfaliguut dirqama Dubaay keessa jiraadha jechuun ajandaa Dubaay hunda keessa seenuu qaba jiraadha dhufanii mana ijoolleetii yaajjeessanii barbaaddaa namatti erganii daa'imti marzii akka nyaachisiisan barbaadamu maal barbaadden mindinoo misfaliguut dirqama Dubaay keessa jiraadha jechuun ajandaa Dubaay hunda keessa seenuu qaba jecha akkanaa sirraa dheegonaa rafaate bakka sii qabuun beeytu waan ta'eef kanaaf an arrabsoollee nama arrabsa jechan taalellee an dura waggaa 2-3 biyya kana dhufnee shintibeetii dhiqinee sadarkaa kana geenne yoo isin Dubaay guutuun hattuu dhattanillee obsinee ofii gaccadhisnee dhiyeesse amma immoo badii namaatiin nullee wali qabdanii yoo nu rashattan taate an amma gadaan mana Oromooti yoo gosaallee nama Arsiiti haa guddatu jedhee beeksisiif jedhee sittillee fide aslittillee fide
isinillee nama Oromooti yoo gandaallee nama Arsiiti birri inni kennu kana yoo fayyadamtan nama kiyya isinitti haa ooltu jedhee isinif fide ana shuu zambii an badiidhaan qabu maal inni cubbuun kiyya eessa bira isaa nama waliin jirru biyya tokko keessa waliin jirra waliin nyaanna waliin dhugna kayri hojjete sharri hojjete hojii isaatiif rabbi isa gaafata nasriidhaa miti qabriin nama maraatu garagara hojii nama hundaatiifuu hojii kiyyaa miti hojii haadha manaa tiyyaatiif hojii ilmoo tiyyaatiif an ittiin gaafatamu waan ofii kiyyaa hojjedheef seellee rabbillee na gaafata kaleessa gaafa wali isin fide dhuga anatu wali isin fide maaliif inni illee nama kenna haa guddatu manni isaa haa beekamuufi isintu dhageettii qaba isintu fooloo qaba isintu laayivii irra ganama galgala oola yoo isin beeksisaniif dhuga qabeenyi isaa kun ni beekamaaf namni biyya garagaraa irraa dhufu dhufee irraa nyaatee dhugee irraa fayyadamu hin guddata yoo guddate nama Oromooti keessaan illee nama Arsiiti haa fayyadamu jedheeti dhuga eeyyan isinif fidee jira sitti illee fidee jira maaliif si jaaladha si kabaja biyya baqaa keessa jirta obboleettii tiyya 500 yoo sitti oole ana na gammachiisa yoo asinitti oole na gammachiisa isinif fidee nyaadhaa jechuun kiyya har'a anallee sadarkaa hattuutitti sadarkaa warra maaliititti miidiyaa irra fiddaniitiin maqaa kiyya na arrabsita yoo taate birrii tan teekinu ana sii kafala haadha faate an obbolummaan kiyyaaf kan keetu baduurra warabbal ka'abaanatu sii kafala birrii 500 mi 500 kan kee akkaawuntii na ergisaa 24 keessatti galchee risiitii sii erga garuu ana rabbii sodaadha an Dubaay kana fide hireetiyya waggaa 6-7 shintibeetii dhiqaa ture birrii 800 achi ka'ee hawaalaa birrii 20 guuratuudhaaf raas alkeemaa fujeeraa lafa kiiloomeetira 20-30 konkolaataadhaan aduu gubaa isin argitan digrii 40 kana keessa deemee dalagadhee ofillee jiraachisaa ijoollee tiyyallee guddifataa ture of bira darbee miskiina qarqaaraa ture namni birrii takkanarraa qaboo jiraate rabbiin marziinatti haa godhu duniyaan haa godhin yookaan ammoo keessattuu namni akka kan kee jaaladhuuf kabaju bootaa qabuuf ruuhii siin qabu anni beeyta namni akka kan keetii illee gadi ba'ee hattuuta Dubaay maalii hattoota Dubaay kalalaa hattoota Dubaay yoo jette gadi baatee boru Dubaay akka ati kaayiroo teettaa turtu kanaa miti Dubaay keessa taa'ee waa'ee namaa yoo haasee seeraan illee na gaafatuu danda'an fiigalee nama tokkicha Ramadaan na bira jira hiriyyaa kiyya suuraa Ramadaanii maxxansee Ramadaanii kun birrii dhalaa nyaatee yoo maxxanse suuraa kanaaf viidiyoo kanaan waggaa 4 haga 5 na hiisisuu danda'a dirhama 5,000 na adabsiisuu danda'a seera Dubaay an daa'imman tiyyallaa guddifadhu bakka Dubaay jira dhugaa Dubaay kana fide hiree kiyya dalagatu dhufe uf jijjiiree jira haadhaaf abbaa kiyya jijjiiree jira maatii kiyya jijjiiree jira dhugaa garuu hattuudhaa miti haqa namaallee nyaadhee hin beeku namni illee na himatee illee hin beeku si galee yoo garuu namni osoo nama biraa ta'e haa ta'u osoo an asliin amma afaan nagaa keessa asii waliin haasa'e laayivii irra dhufee si arrabsa amma si waliin kolfee boodas duuba garagalee si nyaata an amma isaa bareechee beeka si galee maal akka na godhe aslii fi mubaarak reedi warroonni yuutuubaraa kun hagam suuraa kiyyaaf suuraa haadha manaa kiyya waan meeqa kanarra hojjetan hin beekaa waggaa meeqa si galee osoo beeku kolfee waliin jiraadha ijoollee tan irra dabarfadhee dheengadallee itti fide dheengadallee aslii waggaa 5 arrabse miidiyaa kanarratti guyyaa takka nama kana bayee arrabsuu wallaalle hagam akka nama arrabsuu danda'ullee agartee jirta gaafa gabbayee dubbadhe tari arrabni kiyya keessanii ol ta'uu danda'a garuu namni akka kan kee bootaa qabaniif illee dhuftee anaan reefu maalii hattoota Dubaay kalalaa hattoota Dubaay biyya tokko keessa waliin jiraadha dhufanii mana ijoolleetii yaa ajjeesanii barbaaddaa nama itti erganii daa'imti marzii akka nyaachisiisan barbaadamu maal barbaadden mindinoo misfalliguut dirqama Dubaay keessa jiraadha jechuun ajandaa Dubaay hunda keessa seenuu qaba.